marii. Akkasuma maqaan kiyyaas Jaalotaa Qabsoo ijaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii bahaati. Gaheen koos gahuma waraanaatti gaafatama waraanaatiin qaba jechuudha. Hayyeegaa horii bulee ajajaa waraana bilisummaa Oromoo ba'aa Oromiyaadha. Jaal Odaa mee jalqabaa qabiyyee ibsa keessanii irraatii kaana akkuma ibsa sana keessatti tuqamee jiru ba'i Oromiyaadha. Hundee qabsoo bilisummaa Oromoo bakka bu'uuraati. Dabalataan waraanni bilisummaa Oromoo yeroo kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessaa nyaabni illee baase barahamtuu keessa jabaa ture ba'a Oromiyaa keessatti quba qabna. Dhiyeenya kana ammoo keessumaa waggoottan 2-3 kana dhiibbaan garaagaraa tureera. Shaneeni lixa Oromiyaa jeeqaa jirtu kibba Oromiyaa akkasumas giddugaleessa lixa shaggar jeeqaa jirtu gara ba'a Oromiyaattis dhufteetti meencaatti cabsaa of keessaa baasaa namooti jedhanillee turaniiru. Mee seensumaaf maal qabiyyeen ibsa keessanii sun isa kanarraa gara bal'ina isaatti adeemnu? Tole egaa qabiyyeen ibsa keenyaa haaluma waggaa 2-3 kana ba'a Oromiyaa keessatti gaalli danqaan ulfaataan waan mudachaa tureef isuma kana gaasaa rakkoo garaagaraa jirtu keessatti illee tuquudhaaf akka sabni keenyaas akkuma waliigalaatti akka bahattis akka Oromiyaa waliigalaatti rakkina jiru hubatuudha. Dhiibbaa duula gurguddaa gara baha kanaanii mudatti gaggeeffamaa ture san keessaa gaa bu'aa bahii hedduu keessa gaa gufachiise malee galma nu gahuu nu hanqifne. Irra gaasan hunda caallee irraa haala bareedaatti argamna waan ta'eef haala kana akka rakkoo garaagaraatiin danqabna yookiin shanee waan jiruun waraana bilisummaa Oromoo ABO hawaasa keenya biratti jibbisiisuudhaan ba'a Oromiyaatti duula guddaan irratti godhamee qabsaa'ota dhugaarratti dhiibbaan godhameeti. Kunoo akkuma atuu kaafte mukatti cabsuuf keessaa baasaa jechuudhaani gaagama garaagaraallee nurraan gaamaa ture wareegama hedduutti kaffalleeti haala ulfaataa kan keessaa baanee dandamannee har'a geenyee jirraa. Akkasuma gufuuleen kana san hin lakkaawwamne nu haa danqanii nu haa mudatanii waraana bilisummaa Oromoo eenyuyyuu galmaa san qisuu hin danda'u dhabamsiisuus hin danda'u hanga ilmi Oromoo jirutti. Hanga qabsoon saba kanaa jirtutti waboongaa bakka isaan magaa ba'a Oromiyaa keessaa dhabamuu jechuun akka agartee margi lafa hin jirre jechuun dandeessa. Ba'a Oromiyaa keessaa ilmayyuu dhabamuu tasa hin danda'amu. Guutuun waboodhaa Oromiyaa keessaa akkuma ba'a Oromiyaa konyaa hunda keessatti socho'aa jiru ba'a Oromiyaa irrattis duula ulfaataa agartee gita hin qabne keessaa cabsee bahee har'a gahee jira waan ta'eef isa kanallee keessatti tuquudhaa ibsi keenya jechuudha. Akka dhiyeenya kana baatii 2-3 kana keessa quba qabnutti erguma weellisaan Oromoo qaroon dhaloota qubee Haacaaluu Hundeessaa wareegame asii Oromoonni giddugaleessa Oromiyaa gara lixa shaggar kuni tarkaanfilee boonsoo garaagaraa fudhataa turanii agaa humna addaa poolisii Oromiyaa jedhamtu kana aleeluu meeshaa irraa hiikkatu yeroo uummanni magaalota akka jalduufaa keessatti shukutee keetti tarkaanfii akkasii fudhatu ammoo yeroo humni dabalataadhaa uummata kana aleeluuf itti dhaqu waraanni bilisummaa Oromoo booni karaa kutee eeguudhaan humna uummata rukutuudhattu sana yeroo inni itti barbadeessaa ture faatu himama. Dhiyeenya kana keessumaa torbee darbirraa aga ammaatti magaalota ba'a Oromiyaa hedduu keessatti duguuggaa sanyii dorgomaa hin qabnetu Oromoo irratti gaggeeffamaa jira. Kanneen akka magaalaa Baddeessaa, Asaboot, Ciroo, Irnaa, Haramayaa, Awwadaay asiif achi jechuun hin danda'amu. Tarii osoo yeroo sana duulli akkanaa kun waraana bilisummaa Oromoo ba'a Oromiyaa keessa socho'u irratti hin gaggeeffamne ta'ee akkuma kutaalee Oromiyaa garaagaraa humni waraana bilisummaa Oromoo ba'a Oromiyaadhaas jabaate ta'e har'a yeroo magaalotaa fi gandeen onoota ba'a Harargee lixa Harargee keessatti akkasittiin Oromoo obbaasan kana silaa qaqqabuu fi danda'a ture laata mee kanarraa maal tilmaamtu maalis nuun jettu? Dhugaadha akkuma ati kaafte haalli mootummaan TP'dhaa kagatee sirna gonfoodhaa sirna mootota leellisu kuni waanjoo gabrummaa jalatti Oromoo cabsuudhaaf agartee itti dhaabachaa humna addaa jechuudhaan ilmaan naftanyaa keessa guutee deemaa jiruuni akkuma ona giddugalaa keessatti waraanni keenyaas tarkaanfii ilaaleessa akkasiin fudhachaa jiru.
akka baha Oromiyaattis haalli kunis tasattee haalli yeroo dhoobu keessatti dallansuu uummataatiin hanga danda'ametti Finfinleen keessumatti qooda qabnaa qooda fudhachaa akka jirru kun ifaadha. Furga'ee akkaataa silaa barbaachisutti bira dhaqqabuu haa baatu malee qooda hannaatti jirra. Takkaatu osoo qooda hin kanneen teenyee hin beeknu roga kamiinuu jabaannee osoo kallatee jirutti ol hin bahin karaa lafa jalaatiin wantoota gurguddaa dalagamaa jiru. Keessatti garaa keessootiin wanni hedduun dalagamaati jira. Isa kanaaf ammoo ofiis qopheessaa jira isatti aanuuf waan ta'eef kana kun waan hin oolamneedha. Waanuma haaloo kanaas duguggaa sanyii agartee hangaa hin qabne kana akka dachaan kafalanullee kana abdiidha qabna. Kana jechoominaan itti deemaa jirra. Kana waan hin oolle uummanni keenyaas ni beeka jennoo isaatiin waraanummaa Oromoos akka cinaa dhaabbatee hanga danda'amutti hanga geessaatti akka qolatu qophiidha jechuudha. Hayyee horii buligaa amma olola sadarkaa ololaatti deemee waraana bilisummaa Oromoo baha Oromiyaadhaa dadhabsiisuutti dabalataan akka fakkeenyaatti amma godinoota kibba baha Oromiyaadhaa godina Baalee naannoo Madda Walaabuu fi naannoo sanii waraanni bilisummaa Oromoodhaa waggaa lamaan kana sila achitti humna jabaa akka ta'u hooggansi jabaanis akka achi jiraatuuf gama sanatti bobba'ee ture. Humnoota mootummaa kunuunfataa Impaayera Itiyoophiyaan akkasumas hawaasa dogoggoreen milishaadhaan marfamee waraanni yoo xiqqaate namni 16 hidhannoo waliin sadarkaa isaanitti qabamanii kanas kan godhe jalqaba hawaasatutti marsee hawaasa booddee milishaa booddee poolisa booda raayyaan marsee bifa kanaan qabamanii magaalaa Shaashamannee keessatti qullaa akka haati isaanii dhalatteetti yoo xiqqaate gara ganna tokkoof wayii haga isaan hidhamanitti beeka. Achi booda achi buuteen isaanii hin beekamu. Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo suni rakkoon akkasii kun si mudatee laraataa miseensota waraana bilisummaa Oromoo baha Oromiyaadha sadarkaa ololaarra darbee gochaan amma akka kibba baha Oromiyaa keessatti mul'ate kuni jechuu kooti dogoggoraan. Intillee inni kun baha Oromiyaa irratti nu mudatee jira. Sareefu kaafne baha Oromiyaa irratti yeroo duulli addattuu sirna yeroo duula abbootii gadaatiin akkasuma dogoggora uummanni keenyaas keessa seenee qoree qindeessituu araaraa karaa nagaa jechuudhaan wabooroti duulaa turan sanii baha Oromiyaa irratti illee duula gurguddaatu nurratti ture. Haalataan kuni uummatuma marfamne akka diinaallee anillee akka nam tokkootti gaaga'ameen harka diinaa bifuma kanaan uummataaf marfamee harka diinaa bu'eelleen ture akkasuma jaallan kiyyaa waliini. Kanaaf nuti sochiin taasisaa jirru sanillee abdii nu hin murachiifne keessuma baane obsumaan sabni keenyallee dogoggora hamaa keessa ture waan ta'eef kana qabsootu qaba. Ammoo kuni akka sabni keenya waa hedduu argee akka deebi'ee lamuu hin dogoggorre waraana bilisummaa Oromoo ilmaan isaati qaama isaati. Arraantan ammoo sanada duuba deebi'eeti haalli akka kaleessaan jiru haala bareedaadha waan ta'eef san hundaa dandamannee amma saba keenya wajjin akka gaariitti waliin jirra. Kanaaf ammoo haalli sanillee nullee mudateeti gaaga'ama ulfaataa. Aga uummanni keenya duula garaagaraa waan kanaafan jennee dubbachuu hin taane hundaa marfama hamaa agartee nu mudatee hanga nyaata bishaan isinii kenna jechuudhaan uummanummaan nu marsanii nutti gamanii uummata hirru kun seenaa teenya hin balleessu uummata qawwee tanaan rasaasa kana uummata kana finne seenaa hin taane seenaa dhaabichaa akkasuma seenaa qabsoo mootummaa hin tureessu jechuudhaan uummata keenyaan qabamnee harka diinaa akka gallullee taasifamnee jaallan koo qaqqaaliin gariin isaaniitilleen mana hidhaatti argeelataatti qarshallee cirootti akka jiran kun waan ifaadha waan dho'isunuu miti. Gaaga'uma uummata keenyaatiin nurratee jaallan keenyaarrallee harka diinaa naqanii manni keenya gaaga'ama ulfaata akkanaan hanga'amee jira. Kana ammoo sabni kun akka irraa baratu majannaa wantoota gaadhufaa dabiraan uummata sabaan agawwoomsaa itti fayyadamaa waan jiruuf kan haala addaawaa kana keessuma baanee jechuun tanillee akkam tokkoon namtoota carraa ta'eetiin dandamadee keessaa beeksaan tana dirqama kiyya deebi'eetuuf jira waan ta'eef.
Tole ulfaadhugaa kun amma isa darbeedha. Isa darbe beekuun ammoo isa arraadhaaf of eeggatuufitti gaariidha. Nama dhaggeeffatus waa barsiisa. Fakkeenyaaf yeroo hayyootaanis haa ta'uu warra xiinxaltoota siyaasaa jedhamaniinis haa ta'uu qaamota garaagaraan uummanni Oromoo bilisoomeera. Qabsoon bilisummaa Oromoo injifannoon xumuramteetti jedhamu sana keessa Oromoonni gara lixaa jiran kun giddugaleessa gara lixa shaggar jiran kun guutuun godina Gujii lamaan akkasumas Booranni Walloon egaa kutaa Oromiyaa kaanis hundumatu goyyome jechuu hin dandeenyu. Lakkii hin bilisoomne galmi qabsoo keenyaas as miti. Nuti kan nu barbaannu jijjiirama sirnaa hundeedhaan barbaanna malee sirna keessaa nama aangootti fiduu miti. Warri kun gufuu qabsoo Oromooti malee warra nu bilisoomse miti. Hin bilisoomne jedhanii aarsaa guddaa kan daangaa hin qabneedha kan baasan. Uummanni akka inni aarsaa guddaa sana baasu muka tolchee galma qabsoo bilisummaa Oromoo beekuu, beeksifamuu, barsiifamuudha. Har'a Oromoon deebi'ee dogoggora sana keessa akka hin seennee fi miseensonni waraana bilisummaa Oromoo boba'aa Oromiyaas haa ta'u akkuma waliigalaatti qabsoo hidhannoodhaan qabsoo bilisummaa Oromoo jabeessuu fuulduratti tarkaanfachiisuu cinatti siyaasa irratti barnoota akkanaa kennuu irratti dogoggorri darbe sun deebi'ee akka hin dhufnee fi maal hojjechaa jirtu laata? Isa kana irratti haala hidhannoo cimsuu irratti akkasuma waraana bilisummaa Oromoo dachaadhaan hidhachiifnee hawaasa keenya irraa diina golachuudhaaf akkasuma walabummaa Oromiyaa mirkaneessuudhaaf afaan qawweetiin aangoon siyaasaa afaan qawwee keessaan akka argamtu akka wabootti waan itti amanamee ittiin cichoominaan roga hundarraa aarsaatti kaffalaa jiru. Isuma kana ammoo hawaasa keenya isa kana cinatti haalata gawwoome san deebisnee hubachiisuu akkasuma roga garaagaraatiin aqoona ba'a Oromiyaatti zona godina lamaan irratti illee akka sabni keenya deebi'ee lamuu hin gawwoomne haalataan karaan agartee daanduma abbootii ofiiti daanduma kaleessaatti hayyuma sagaltamoota keessaatti agartee lamoo qilxuu faan baarutumsaa taaddeen faan tataaran sun tahuu sabni keenya akka dhibbatti hubatu irratti gahee garaagaraatiin akkasuma hara caasaa keenyaatiin hojii babal'aa hidhannoo sammuu akka isaan hidhatanii akka lixaatti akkasuma jiddugalaatti akkasuma Gujii lamaanii Booranatti Wallootti onas qabsoon keenya akkasuma siyaasni keenya keessatti jabaa uummanni keenya dhugaa harka yeroo sanatti wareegama barbaachisu kaffalaa ture. Roga tokko irratti akkattuu gaabaa Oromiyaa kibba bahaa Oromiyaatti akka gawwoomaa ture. Oppiidoon isaan irratti cittee hawaasa kana dhiibbaa akkasuma roga garaagaraatiin sobaa gawwoomsaa baatee san keessatti akka hin deebine san keessaa baasuudhaaf gara caasaa keenyaatiin hojii babal'aan daangaa hin qabne irratti dalagamaa jira. Kun gaawwan agartee akka sabaatti ilaalcha dogoggoraa agartee dhugaa fakkeessuudhaan afaan damma dibatanii uummata keenyatti as dhufanii roga kamiinuu agartee xiinxalaan osoo hin taane aangoorratti bahee kun akkanaan isin godha akkana gootan akkanaan isin godha jechuudhaan akka bahaatti biyyoota garaagaraa irratti diyaaspooraa ijaaruudhaan dhiibbaan duula agartee baha Oromiyaa irrattis godhamaa ture kan daangaa hin qabne maqaa garaagaraatiin naqanii biyya alaa ta'anii hawaasa biyya keenya keessatti tooftaa adda addaatiin gawwoomsanii hawaasa ona hunda jiru agartee ona qabsoo jajjabaa hunda dogoggorsanii balee hin taane buusan san akka isanitti hin deebine. Agartee guutumaa guutti kaayyoo abbootii fi kaleessa wareegama irratti kafaltee dhiigni kaleessaa akkasitti dhangala'isanii deebi'ee diraraa kan akka isaanirraan gahaa jirullee akka jira. Dhiigni ilmaan Oromoo gajjigee agartee hin dagatamu. Kun akka dogoggora hamaa ta'e uummanni keenya qabsoo naannessee arrallee wareegama qopheessee itti jira waan ta'eef isa kanarratti hojjechaa jirraadha jechuudha. Kanaan gamaayitti sabni nu guutumaa guututti hubatee ammallee karaa hin taane akka hin deemne gara biraatti akka hin qillaafanne akka hin gawwamne akka bahaattis guddoodha irra dalagaa jirra.
hawaasni dandamatee irra aanaa akka jirus deebi'ee yeroo gabaabatti gowwoomsaa isaan turantanii sobaa isaan turantanii irra garagalee hawaasni keenya dhugaatti fakkaate malee kaayyoo abbootiitii hin daganne as garagalee yeroo takkatti nu faana jira. Kana booda akka duubatti hin deebine akka waboo jabeeffatee waraantummaa Oromoo waliin Oromiyaa deeffatu kana abdiira qabna irra dalagaa jirra jechuudha jaallatiyyeeffaatu. Hayyee osoodhuma kana keessaa hin bahin qabxii tokko kaasuu barbaada. Har'allee dammaqiinsi Oromoo yookaan kallattiin itti dammaqe kallattii qajeelaa hin fakkaatu warra jedhamtu jira. Sanas ammoo maalirraa kaaniitu jedhu biyya keessatti qofa osoo hin ta'in biyya ambaatti yeroo amma hiriirri ba'amu biyya keessatti immoo qeerroon carraa yoo argattee gabbaatee hiriirtee waa dhaadatte kan isiin dhaadattu barreeffamaan illee kan mul'atu Abiy Mastigoo waan jedhu tokkodha. Oromoon akka Oromootti nama dhuunfaa waliin immoo sirna waliin rakkoo inni qabu kan inni qabsa'aa jiru. Abiy Mastigoon kun maal ta'a? Isuma gaafa wayyaanee Mastigoo jedhanii Abiyyii fi Lammaa Magarsaadhaa aangootti ol baasanii deebisanii Oromoof Oromiyaa akka isheen hin kaanetti cabsuuf deeman kan of biraa qabdi. Kanaan kan ol fakkaatu maal? Pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa akka jedhamu Shimallis Abdiisaadhaa dhiyeenya kana Abiy ajjeesisuudhaaf gara Baaleetti ergee yoonni Baalee dhaqee du'e ammoo Oromoof Oromoo walitti buusuudhaaf akeeka akkasii qabatanii socho'aa jiru kan jedhutu jira. Koloneel Abiy Ahmed waggaa lamaan kana lixa Oromiyaa hin naqu yoon achi dhaqee du'e Oromoof Oromoo walitti bu'a kana booda Wallaggaa fi Jimma Wallaggaa fi Arsii maarreen tokko ta'uu hin danda'an jedheetu gaafa tokko jedhee diinummaa isaa qooddaa Oromoo irratti mul'isu kana dubbate. Arras ammoo Abiy Mastigoo fi Abiy Shimallis Abdiisaadha ajjeesisuuf jedhaan kun bifattiin Oromoo sobani itti dabalee immoo Oromoon humtuu deebi'ee Abiy Mastigoo jechuunsaa sirna irratti xiyyeeffachuu dhiisee akkaataatti Oromoon dammaqe sirrii mitii warra jedhantu jira. Mee isin kanarratti maal jettu? Maal argitan kanarraa? Abiy irraa akka nam tokkeetti nuti dhimma irraa hin qabnu sirnicha kana hundeedhaan buqqisuudha. Agartee sabni keenya akka sirna kana hundeedhaan buqqisee walabummaa Oromiyaa hiree murteeffannaa isaa ofii murteeffatu sirna kana dura dhaabbachuudha qaba malee sirna kanatti fuula deeffachuudha qaba malee hundeen kaasuu qaba malee nam tokko irratti duulee deebi'ee ammallee inni achirraa ka'u kan biraa abbaan barbaade roga karaa Itoophiyaa kanaan sirna kanaatiin abbaan barbaade yoo ol bahee Oromoon ammallee gabrummaa jala jira kun ta'uun ifa. Yeroo dheeraa waggaa dheeraadhaaf adda bilisummaa Oromoo raamsummaa Oromoo yeroo dheeraaf isuma kanarratti kan duulaa jiru sirna kana hundeen buqqisu sirna Minilik irraa Oromootti hidhame kana ciruudha agartee haada lamaan kana muruudha malee wanni nama tokko irratti qabsaa'u jiru miti. Oromoon akka fuula gara sirna kana deeffatee duuluudha. Kan barbaannu malee kanis gaaninis roga inni jabaatee deemuu qabu. Agartee qaamonni garaagaraa ta'anii akka dogoggorsuu hin qabne. Nagaa kana keessatti wanni beekamuu qabu sabni keenya sirna kanarra duulee sirna gonfoo kanaaf irraa kaasuudhaaf. Gartee kumpaara afaan qawweetiin gabroomte afaan qawweetiin firraa kaaftee Oromiyaa walabaa ijaarrachuu irratti kan fuulleeffatu kan tahuu qabu. Kan wareegamni irratti kaffalamaa jiru. Isa kana waan ta'eef isa kanatti gaachichuudha. Deebi'ee haalli Abiyyiin yeroo nan Wallagga dhaqee akkanaa Jimmaa fi Wallagga wal dhabanii Arsii fi Wallagga wal dhabanii kun jiru Oromoo qooduu Oromoo bituu barbaada. Oromoo achiin cabsee Shimallis Abdiisaatti ergee wantoonni kun kan deemu kuni tokkoffaa gabroonfataan ammayyaan silattuu si burjaajeesseetti umrii dheereffachuu barbaada. Hojii si uumuu barbaada. Isa kana keessaa hundaabee sabni keenya kaayyuu mofii jalatti deebi'ee agartee sirna kana hundeedhaan kaasuu irratti akka hiriiru kan godhuu qabu. Kan isa nyaachaa jiru agartee duguggaa sanyii kan irratti fidaa jiru, kan bakka itti gataa jiru, kan manaa fuudhee manatti ajjeesaa jiru. Isuma sirna kana agartee sirna isa kaan yeroo ol kaan qabatee Oromoo maratti fuulleeffate Oromoo cabsuudhaaf deemu. Oromoo bira duraan abaaboo irratti duulan deebi'ee duulli kun uummata Oromoo walii gala abaaboon uummata kana keessaa bahe. Waboon uummata kana keessaa bahe deebi'ee uummata kanarratti as deebi'ee sirni kun uummata kana nyaatee dhabamsiisuudhaaf Oromoo cicciree kutaadhaan qooduu barbaada. Kun uummanni keenya dammaqiinsa amma irra jiru kana hubannoo kallattii biraatti illee akka hin dabne akka hin dogoggora irra darbaa dhufe hunda keessaa bare waan agartee qaamni isaa
waraanni bilisummaa Oromoo irratti cichee qabsoo dandamachiisee har'aan kan armaan gahe. Kana kuni mul'achuu qaba. Namni keenya dhugaarratti hirkachuu danda'u qaba. Dhugaa arguu qaba jenna nuyi akka waraana bilisummaa Oromootti dhugaa wajjin duudha. Qaama taa'ee bakka garaagaraatiin siyaasaan si daldalu agartee dhiiga ilmaan Oromootiin taphatu. Kana hunda baruu qaba. Cichee waan godhuu qabu sabni kuni waan qabuun waboo cinaa hiriiree waboo jabeessee ofii isaatiifis jabaatee akka sabaatti as burjaajoo achi burjaajoo miti dhaabbii ejjennoo akka qabaachuu danda'u akka bishaan gabatee irra raafamuu miti. Seenaa qaba sabni kuni kaayyoo qaba irratti cichee seenaa isaa fiintaan gahachuu akka saba tokkoottis addunyaa irratti mul'achuu danda'udha. Kaayyoo isaa galmaan gahatee akka saba tokkootti ol qabatee ofiin buluu danda'udha. Kana jennan kan akka waraana bilisummaa Oromootti ejjennoon qabnu kanaa jechuudha. Tolayyee ulfaadhu qabxiin ittaansee kaasuudhaa barbaadu egaati dhiyeenya kana ergaa weellisaan Oromoo Qaroon Dhalootaa Qubee Caaluu wareegamee hayyoonni Oromoo hooggantoonni siyaasaa Oromoodhaa garaagaraa erga isaan hidhamanii booda guutuudhuma Oromiyaa keessaa nagaaf sabatiinsi hin jiru. Keessumaa torbee darbee qabuudhaan ammoo magaalota ba'a Oromiyaa hunda keessatti jechuun bifa danda'amuun magaalota kibba ba'a Oromiyaa akkasuma uummanni Oromoo gadi ba'ee aarsaa guddaatus kafalame. Haa ta'uti dhimma amma Oromoon bifa kanaan gadi ba'uu irratti ka jedhamu yeroo kana laguu gabaa marsaa tokkoffaa lammaffaa uggurrii geejjibaa marsaa tokkoffaa lammaffaa jechaa deemuun kun diinaaf yeroo kennuudha. Marsaa tokkoffaa keessatti namoota ija ta'an akka inni ajjeesuuf haala mijeessuu qeerroo jajjabduu akka inni hidhaatti guuru haala mijeessuu. Marsaa lammaffaan gaafa dhufus warra marsaa tokkorraa af akkas gochuu sadaffaan yeroo dhufu immoo obbaasaa deemu kanaaf diinaaf karaa saaquudha. Kanaaf Oromoon yoo gadi ba'e yeroo tokkotti gadi ba'e ol galuu diduu achimmoo osoo hin ga'iin jalaan jalee maqsuu akkasumas hojiilee bu'uuraa hojjetamuu qaban hojjechuu uggurrii geejjibaas haa ta'uu laguu gabaas immoo yoo ta'e bifa ittiin Oromoo hin gaagaaneen qaroo Oromoo hin gaagaaneen tooftaaf mala tarsiimoo mataasaan qeerroon baafatee itti deemuu qaba malee waluma duukaa akkasittiin gadi ba'uun dhumuun kun inumaa qabsoo bilisummaa Oromoo irratti gufuu ta'uu danda'a. Diinaaf daandii saaquu akka diinni sachee qaroo keessaa fixaa deemu qabsicha qancarsu gochuu ta'a warra jedhantu jira. Meesin kanarratti maal argitan? Kanarratti wanti nuti agarru haala laguu gabaastee uggura geejjibaa kis ta'ee akkuma waliigalatti warraaqsa amma dho'e kana keessatti wanni mul'atu. Gaaga'ama ulfaataa akkasuma agartee qeerroon ija taatee dhawamaa akka jirtu, hidhamaa akka jirtu, manguddoonni jajjaboon akka rukutamaa jiranii akkasuma sabboonaa namni ja'a ona hunda keessatti akka funaanamee barbaadamaa jiru. Ka duraan agartee 90moota keessa miseensa dhaaba kanaa ta'e hundaatu har'aan tana hahumaatu irraa quban qabne ona hundatti dhaqanii ati miseensa dhaabaa turte caanii yeroo fuudhanii reebanii meeshaa qabdaa. Ati waraana hojii qunnamtii qabdaa, shanii hojii qunnamtii qabda jaanii uummata keenya doosisaa jiran keessa. Kun ifa haala ittiin gaaga'ama ulfaataa irraan akka gahamaa jiru nama keenya duuba deebisuudhaaf ijoollee ija naannoo sanatti dha'uudhaan hawaasa san keessatti ajjeesuudhaan hawaasa san keessa salphisuudhaan uummata kana agartee akka duuba deebisaa jiran agartee qeerroon akka agartee sodaatu hawaasan akka sodaatu. Gootummaa agartee baheen kan akka agartee cabsee duuba deebi'u godhuu akka barbaadu jecha keessaa funaannaan qaama isaa qindeessa akkama jiru keessaa funaannaan sabni kuni warraaqsi kun ni laaba akkuma waliigalaattu ammoo isa kana dandamachiisuudhaaf dirqama wanni godhamuu qabu namni of jaaree lafa jalatti agartee wal sodaachuu osoo hin taane namni wal beeka. Namuu jaarmaa qaba. Qeerroon jaarmaa qabdi. Hawaasni keenya wal beeka. Ona kamittuu wal quba qaba. Akkaataa ittiin agartee rakkoo garaagaraa diinii tarsiimoo itti baafatee itti adeemaa jiru kana akkaataa laguu sadarkaa jaamee kan namni tokko faa lammaffaarratti wantoonni ta'aa jiran yoo itti fufee waan jiru irraa kan itti aanuuf of qopheessuu isa kanarraa baratee isa itti aanuuf jabaateeti agartee gamanaan jeega fiigee dhumu osoo hin taane waan godhuu qabu wal mari'atee bakka takka hawaasni keenya onni hundinuu akka Oromiyaatti
akka bakka takkaa ha'u akka bakka takkaa ejjennoo mataa fi waan jiru lafa jala xumuratee akkasuma qaama hawaasa keessaa isaa hawaasa kana gufachiisaa jiran amma beekamaadha. Isuma kanarratti wanta hamaa jiru dhagahaa jirra. Boqotee duratti dalagaa jirra. Fuuteeti ijoollee ooftee ganda ooftee ijoollee jajjabduu yeroo ijoolleen daddabdee of dagattee qabsiisuu irra gahanii isa kana. Kaanoo rukutuu agartee tooftaa garaagaraa akkuma baafateetti jiru isa kanarraa ammoo dammaqiinsaan diinis itti adeemaa jira waan ta'eef sirriitti dalaguu jira waan ta'eef. Hawaasni keenya jabaatee roga hamuu eenyuyyuu dura agartee akka dhaabbachuu qabu akka mootummicha kana duraas dhaabbatee agartee tokkummaa isaatiin irree isaatiin jabeeffatee hawaasaa fi ijoollee ofii jabeeffatee osoo ijoollee qofarrattis warra agarsiisuu hin taane guutumaa guututti xiqqaa guddaan osoo hin jenne namuu jabaatee qeeroo faana hiriiree haalata gaaga'ama ulfaataa keessatti adeemu jiru kana dura dhaabbatee ejjennoodhaan gaaga'ama ulfaataa agartee hidhamuu fi ajjeefamuu kanarraayis akka of dandamachiisu caasaa naannawa isaatillee guutummaa guututti kan agartee isa nyaachaa jiru irraa kaasee isa hawaasa kana ajjechaa fi hidharraa dandamachiisuu danda'u gad dhaabbachuu irra jiraataa. Isa kanaaf sabni keenya kun akkuma isin gartan kana yaadamma irratti kaasaa jiru kanarraa of dandamuu akka qabutti kun waliigala rogni laguu jee dabarsu kunis waan jiru kana hubatee saba kana akka gaaga'amatti hin oofne akka lafa jalaan dalagamu isaanillee irratti yaadu qaban sabni keenyallee waan dhagahu fi waan dalaguu wal simsiisee akka dalaguu jennu nutti jaalaki. Hayyee dhugaadhumatti ulfaadhuu qabxiilee kaafne hundumaa irratti yaada bal'aa gadi fagoo akkasumas dhaamsa waan qabaati kan itti Oromoodhaaf dhaamaa jirtu marii keenya gara maa'iitti geessina osoo gara sanatti hin deemin garuu dhimma ibsaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo boo ba'aa Oromiyaan kenname irrattis haa ta'uu dhimma Oromoof Oromiyaa waliigalaa irrattis haa ta'uu addatti ammoo haala ittiin waraanni bilisummaa Oromoo boon guutuu Oromiyaa keessatti jabaatee. Rakkoo amma Oromoof Oromiyaa mudataa jirtu kanattis furmaati godhamuu danda'u irrattis haa ta'u waan nuun jettu waan dhaammattu akka dhaammattuuf asumaan hireessii kenneera ajajaa waraana bilisummaa Oromoo ba'aa Oromiyaa jaal odaa. Tole ulfaadhu akkuma beekamu sabni keenya haalata keessa jirus keessa dabraa dhufees ni beeka waan ta'eef namuu agartee bakka jiru humaa. Wanni dubatti deebisu akka hin jirre beekuu danda'u daawwa faana hiriiruudha. Namuu bakka jiru diinni teessus roga hamu bakka kamittuu agartee eenyummaa keetiin oromummaa keetiin duulli akkasitti deemaa jiru beekaa waan ta'eef isa kanarratti xiyyeeffatee waan godhuu qabu jaarmaa isaa cimsatee. Waraana bilisummaa Oromoo faana hiriiree waboo jabeeffatee wal jaaree kan madaa isaas gargaarsifatee kan reebamaa jirus wallaansifatee kan hidhamaa jirus gargaaree roga kamiinuu haala saba ofii qabsaa'ota ofii ittiin wal dandamachiisuu danda'an irratti wal gurmeessee akka saba tokkootti qabsoo. Waraana bilisummaa Oromoo faana walitti hidhatee saba kanaa safuu jalaa wal baafnu inillee dandamatu akka sabaatti mul'atu kaayyoo takkitti Oromoo fi Oromiyaa jettu irratti wal quba qabaatee akka deemuun ja'a kanuma yaanniki. Ayyeegaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo ba'aa Oromiyaa. Jaal odaa qabxiilee kaafne hundumaa irratti yaada bal'aa dhaamsaa karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf dhaamteef guddoonsi galatoonfadha maqaa dhaggeeffattoota keenyaan fuuldura sitti deebi'ee si odeeffadheen akkuma kana yaada kee uummata Oromoo bal'aa qaqqabsiisa kanarraa forii buladda godhu deebane. Ulfaadhaa isinis galatoomaa illee bilisummaa ta'uu ulfaadhaa irraa bulaa deebana. Irraa haasa'utti gurra kaafe guutuutti to'annoo keenya jala jira. Lafa akkasitti to'annee bulchiinsa keenya jala jiruyyuu hin jiru dhugaa dubbachuu. Maaliif jennaan nuti sadarkaa riphee lolaatti lola geggeessuutti jirra.
bakka tokko dhuunfannee bakka sana bulchiinsa lattineefi hoggana kennaan bulchaa gara fuula duraatti tarkaanfachuu irra hin geenye jechuudha sadarkaa sanarra. Lafa har'a nuti dhaabbannu mootummaatu dhaabbata. Bakka adda mootummaan jiru bornutu jira. Wal jijjiira jechuudha haalli kun. Bakkoota akkasitti carraa dhufuu nu qabachuu arganne sana keessatti ammoo ummaticha tasgabbeessuu fi hubannoo gadi fagoo kennuufiin waan afaan hin dubbannu caala gochaan lafarratti ummatichi ragaa nuu bahuu danda'a. Oomisha isaa gargaaruu rakkoolee hawaasaa jechuudha. Rakkoo hawaasummaa inni qabu bakka itti dhufetti gargaaruu keessatti sodaa nageenyaa inni obbo irraa qabaachaa ture mootummaan ittiin sodaachisaa ture kana keessaa baasuu irratti hojiidhaanii wanni lafarratti hojjetamaa jiru guddaadha waan jedhu. Ayyee dansaa mee haala waliigala qabsoottiin si deebisa. Naannoo amma isin amma keessa socho'aa jirtan kanatti sochiin waraana bilisummaa Oromoo kanaan dura hin turre keessattuu waggoota yoo dogoggoruu baadhee waggoota 3-4 asittidha haala addaatiin maqaan waraana bilisummaa Oromoo naannoo kana keessa socho'uun kan dhagahamuu eegale tu dandeessa. Haalli naannoo kanaa qabsoodhaaf hin mijatu haalli mootummaan hawaasa itti ijaaree jiruu fi hawaasa of jalatti qabatee jiru naannoo kanatti dhufuu keessanii wal qabatee haalonni rakkisoon maal fakkaatan turan? Gaarii haala qabsoo naannoo kanarra ture maal fakkaata waan jedhu akkasumallee immoo rakkoolee mudate maaltu ture waan jedhu suniif egaa akkuma aadaa isaatti riphee lolaan kun rakkina keessaa dhalata. Riphee lolaan rakkina keessaa dhalata jechuun uummanni tokko sirna gartee mootummaa biyya sana bulchaa jiruu keessatti gaafilee inni qaqqabaatutu jira. Gaafilee inni qaqqabaatu sun yeroo karaa barbaadamu gaafii gaafate sana deebii dhabu humni riphee lolaa jedhamu kun dhalata. Uumamni isaayyuu rakkooma jechuun riphee lolaan kun rakkina irraa dhalata. Rakkina irraa haa dhalatu malee dhufee rakkoo keessaa dhalate sanatti furmaata ta'uutu deema. Rakkoo keessaa dhalate sanatti furmaata ta'uutu deema. Rakkoo sanaaf furmaata ta'uu keessatti ammoo rakkinatu si mudata silas. Kuni rakkinni Oromoon keessa jiru gabrummaadha. Rakkoo gabrummaa uummanni Oromoo keessa jiru sana ammoo qabsoodhaan hiiktaa qabsoon rakkoo sana hiikuu fi wareegama lubbuu irraa hanga gartee dadhabbii qaamaatti dadhabbii sammuutti waa hedduutu nama mudata jechuun kuni rakkoolee qabsoo keessa jiranii rakkooleen akkasii qabsoo keessa jiran sana ammoo jalqabayyuu rakkoo sana hubannoodhaan waan itti dhufamuuf jecha warraaqota yookaan qabsaa'ota akka anaa rakkoo sanatti dhufaniif rakkoon sun homaayyuu miti baay'ee waan salphaadha. Sanaaf rakkoo akkasitti nu mudate jedhee waan kaasu bal'aan qabu jechuu kiyya. Haa ta'uuti ammoo akkuma jalqabarrayyuu kaasne haalli lafa kibba bahaa kana itti mootummaan kun qabatee jiruu fi haala itti qabatee jiru sun akka harkaan baaneef wanni inni gochaan turre hin jiru jechuudha. Ajjeechaan amma lubbuu namaatiin qumaarri taphatamaa jiru kun waraana bilisummaa Oromoo balleessuu fi siin jechaa ture. Waraana bilisummaa Oromoo balleessuu, waraana bilisummaa Oromootiin dadhabsiisuu fi qumaarri lubbuu namaatiin taphatamuutti jira. Reefu jedhe sun maalidha? Waraana mul'ate kana balleessu. Gaafa hammana hin gahin ammoo akka nuti sadarkaa kanarra hin geennee fi akka uumayyuu as keessatti mul'annee fi shira kanaa oliitti hojjetamaa ture uummata kana keessatti jechuudha. Shira kanaa olii shira ulfaataatu hawaasa kana keessatti dalagamaa ture. Har'a maqaa wobootu kiristaana ta'ee ajjeese jedhanii ajjeesaa jiran kana har'a maqaa wobootu musliima ta'ee ajjeese jedhanii kiristaana ajjeesaa jiran kun otoo nuti lafa kanarra dhaabbanne hojjetamaa ture wanni kun. Maal godhuu waraana bilisummaa Oromoo kana guututti kiristaana godhanii barsiisu. Fuula kibba bahaaf baha Oromiyaa kanatti waraanni bilisummaa Oromoo kun kiristaana yookaan waaqeffataa amantaatti galchuu amantaatti galchuu akkasumallee nammoo waraanni kun amantaa akkasii waan qabuu fi amantaa kana balleessuuf deema. Biyya kana akka hin qabanne shaneen Gujii irraa kaatee Wallagga irraa kaatee Eessa irraa kaatee lafa kana dhufuu hin qabdu. Achittiyyuu Wallaggi rakkatee achittiyyuu Gujii rakkatee achittiyyuu giddu galeessi Eessi rakkatee jedhanii uummata kan akkaataa itti ijaaraa turantu ture jechuudha. Xiyyeeffannaan guddaan ijaarsa kanaa kuni amantaa irratti jechuudha yeroo waraana kana kiristaana taasisu yookaan jinnii mayyuu taasisan jechuudha. Amantaa akkasii jibbaa jedhanii
Musliima jibba jechuun jedhu kun baay'ee hojjetamaa ture uummata Arsii kanarratti jechuudha. Haala suniin jibba ulfaataa tokko gartee keessa kaa'anii baay'ee rakkisaa turanii hawaasa kanaa. Yeroo dhufnee hawaasa kana keessa seennutti waraanni bilisummaa Oromoo kun amantaa kamiyyuu kan hin maxxanfanne ta'uusaa hubachiisuun hojiin ture jechuudha. Akka mareefuu sii kaasisan. Waan miidiyaan haasofnu iyyuu jechuudha. Irraa miidiyaatti haasa'uu faayyuun turre dhugaa dubbachuu fi haalli waggoota gartee 2021 achi keessa turre beekta jechuudha. Yeroo sana keessatti uummata kana qaamaan bira dhufnee Muduun eenyu akka ta'e hubachiisuu sana. Maal siin jedhe riphee lolaan kuni gaafiin isaa sun gaafiin inni qabu riphee lolaa Oromoo kana qofaa miti. Riphee lolummaan sadarkaa addunyaatti jiruyyuu gaafiin riphee lolaan sun qabu gaafii uummataa ta'uu uummatichi yoo hubate yoo beeke tarkaanfateera jechuudha riphee lolaan sun. Riphee lolaan kibbaa keessatti tarkaanfachuunis uummatichatu akeeka riphee lolaan sun qabu sana hubate. Akeeka riphee lolaan sun qabu hubachuu biratti naamusa riphee lolaan sun qabutu olaanaa jechuudha. Akkaataa mootummaan hubachiisaa fageenyatti ture yeroo wal bira geennee uummata kana keessatti qabsoo goonu keessatti baay'ee walirraa fagaataa jechuudha. Baay'ee walirraa fagoo. Waan beeki sadarkaa gartee aniifatitti haasa'utti hin tolle hedduu baadhiyeessuuf jechuudha uummata kanaaf. Gaafa amantaa jibbaa'edha yoo barbaade abaawoon Arsii jibbaa jedhaan jechuu yoo fedhe. Abaawoon Wallagga jibbaa'edhaan jechuudha. Wallaggaanii abaawoon Wallagga jibbaa'edhaan jechuudha. Abaawoon Harargee jibbaa'edhaan jechuudha. Mootummaan kun akkaataan isaan itti hojjetan beeki soba dhugaa irraa fagaate garuu yeroodhaaf namoota hubannoo hin qabne burjaajessuu danda'u hedduutti dhimma baane mootummaa dhufaa darbaatu kana dhimmatti ba'aa ture bareeduutiin sana walumaa galatti haalonni akkasii sun baay'ee tarkaanfachuu irratti nu dhibaa ture jechuudha. Keessattuu xaxaan gama amantaa kun ijoollee akkas isiniin hin jedhanii amantaa jibbitan hin jedhanii akkasumallee ni Arsii jibbitan faan jedhanii waan sii dhiyeessaa jechuudha. Lakki waan akkasii tokkollee ni jiru. Mootummaan kun waan akkasii kan hojjetuu fi bu'aa akkanaa barbaadaa jennee waan amma kaasnu kana himnaafi jechuudha. Tole dansa. Waan amma kaasnu kana himnaa. Dansa. Kanaan wal qabatee gaafii tokkoon isinii kaasuu barbaada jaalsabaa'if. Inni guddaan maal inni waraana uummata irratti tarkaanfii fudhatu kana kan ajjeesisu uummata irratti tarkaanfii akka fudhatu kan goosisu gama faannootiinis haa ta'u gara waraana bilisummaa Oromoo fakkeessee kan bobbaasu mootummaadha jettanii jirtan. Haala wal fakkaataadhaan immoo hooggantoonni mootummaa naannoo kana keessatti iddoo garaagaraatti akka ajjeefaman yookiin immoo tarkaanfiin irratti fudhatame akka jedhaman dhagahaa turre. Sooshaal miidiyaa irraatis hawaasa irraatis iddoo garaagaraatti walumaa galatti gara iddoo 3-4 namoota ajjeefamanii fi tarkaanfiin irratti fudhatame jedhaman hooggantoota mootummaa kan turan kallattii garaagaraatiin gara siviiliitiin jechuu kooti warra tajaajila uummataatirra jiran. Egaa tarkaanfiin namoota nagaa warra mootummaadhaaf hojjetan jedhamanii irratti fudhatamu kana eenyutu itti gaafatamummaa fudhachuu danda'a jettaniitidha kan isin kaastanii. Namni tokko ammoo gara isin waraana isin hooggantan biratti mootummaadhaaf waan hojjeteef qofa tarkaanfiin irratti fudhatamuun jedhamu ni jiraahi. Namni tokko mootummaadhaaf kan hojjetuu fi tarii barnoota ittiin barateen gadi ba'ee uummata tajaajiluutti jira ta'a. Yookiin immoo ijoollee ofii guddifachuudhaaf jiruu fi mo'achuudhaafidha waajjira mootummaatti qacaramee hojjeta. Hojjetaa mootummaa ta'eef qofa tarkaanfiin fudhatamu ni jiraahi. Gama keessaniin tarkaanfiin fudhatamu haal duree kamirratti hundaa'eetidha tarkaanfiin fudhatamu yoo jiraate jechuu kooti. Kana maal jettu isin? Gaarii ilaali namni tokko caasaa mootummaa qofa ta'eef tarkaanfii fudhattu waan jedhuu fi namoota tarkaanfiin irratti fudhatamu kana gaafatamummaa isaa eenyutu fudhata jedhuu fi jalqaba qabsoo gochaa jirru keessatti yookaan immoo qaama lamaa wal mormuu gidduutti dirree lolaa keessatti haala ta'utu jira. Dirree lolaa keessatti haala ta'utu jira jechuun bulchaan aanaa tokko yookaan bulchaan gandaa tokko yookaan abbaan garee tokko dirree lolaa kana dhufee hirmaatee lolee bakka sanatti du'uun ni jira jechuudha. Lolee bakka sanatti du'uun ni jiraata. Sun amma tarkaanfii dirree lola waan ta'eef itti gaafatamummaa isaa sana mootummaadhumatu fudhata jechuudha. Maaliif jennaan akeeka mootummaa sanaa tarkaanfachiisuuf jecha hodhaa jireenya keessatti aarsaa silaa sochiin sun irraa gaafatu fudhate gaafatamaa isaa mootummaadhumatu fudhata. Gaafatama isaa akkaataa itti ani yookaan qaamni biraa fudhatu hin jirre jechuudha. Yoo dhufne gama gartee biraatiin yoo laallee fakkeenyaaf loluma jiru kana keessa booji'amuutu jira jechuudha. Loluma jiru kana keessa booji'amuutu jira.
otoo lolliin jiraatin iyyuu qabamuutu jira jechuudha. Daandiilee garaagaraa dhuunfannee irratti namoota qaqqabnutu jira jechuudha. Namooti dhuunfatamanii barsiifnee hubachiisaa galchinutu jira jechuudha. Caasaa mootummaa milishaa irraa ka'ee hanga oliitti humna jiru kan jechuudha. Qaawwa arganneen godina keessaa ka fuudhamantu jira. Aanaa keessaa gandoota irraa ka fuudhaman jiru jechuudha. Warroonni bifa sanattis carraa dhuunfatamanii nu harka seenuu argatan kun gaafatamummaa isaanii ofii fuunee barsiisnee galchaa tufu. Isa kanaaf gartuu ragaan miidiyaalee garaagaraatiin ni jira jechuun waraanni kun waraana seeraa idil addunyaa sana hordofu jechuudha. Fakkeessutti otoo hin ta'in naamusa mootummaan eeggachuu hin dandeenye riphee lolaa eeggatudha waraanni bilisummaa Oromoo kun. Anatu keessa jiraaf otoo hin ta'in dhugaatu akkas jiraaf isa kana dubbachuu jira jechuudha. Sanaafi namni tokko maalirra dhaabbatee ajjeefama waan jedhuufi na loluu dirree lolaatti dhufa yoo ta'e carraan booji'amuu hin jiru taanaan hin du'a jechuudha. Yoo haalli banaan jiraatee booji'ammoo namichi ni jiraata jechuudha. Hin jiraata. Barnoota hubannoo argatee yoo mootummaan gaafatamummaa isaa fudhate nurraa fudhata. Mootummaa gaafatamummaa booji'amaa iyyuu hin fudhanne mootummaan Itoophiyaa kun argite. Booji'amaa 50-60 walitti qabdeeyyuu otoo narraa fuudhette mootummaa fuudhuun namni kiyya ka booji'ame iyyuu jiru faasii jechuu danda'a jechuudha. Siin danda'e godhanii illee beeku. Naafi argitee haalli namni tokko itti du'uu danda'u haala lolaa keessatti akka rukuusiin kaasisana lola keessatti yoo dhufe ni du'a carraan hin jiru waan ta'eef namni baraaruuf jecha lola waan ta'eef qaawwa argatee yoo booji'ame jiraachuu danda'a. Namoota haala sanaan du'uu fi gaafatamni eenyu ka jedhu itti gaafatamummaa tokkoffaa abbaa sanatu qaba. Sana duubaan qaama nama sana bobbaasetu qaba siin jechuudha. Hayyee dansaa egaa walumaa galatti namoota karaa nagaatiin qabsaa'anii fi yookiin immoo karaa nagaatiin hojii idilee mootummaa irratti bobba'an irratti tarkaanfiin nuti fudhannu hin jiru. Gama dirree waraanaatti gaafa dhufan garuu dirree waraanaatti wal agarre waan ta'eef carraan booji'amuu yoo hin jiraanne tarkaanfii warratti fudhachuu yookiin immoo ajjeesanii du'uudhaaf dhufan waan ta'eef nutis tarkaanfii akkasii fudhannaadha haasaa keessan irraa kan hin hubadhe. Inni guddaan warreen gama nagaatiin hojjetaa mootummaa waan ta'aniif qofa tarkaanfiin fudhannu hin jiru waan jedhudha kan hin hubadhe haala haasaa amma keessan keessatti jechuu kooti. Mee haala waliigala qabsoo Oromoottiin isin deebisa. Kallattii garaagaraatiin namoonni gara nagaatiin qabsaa'uuf galle jedhan waan hedduu gudduu dubbatan dhageenya miidiyaa irratti. Isa keessaa tokko waraanni bilisummaa Oromoo dirree irra ammuma jiru kuni nuti karaa nagaatiin gallee jirra qabsaa'uudhaa fi warri hafanis ni galu. Sababni isaan galanii fi hooggansi waloodhaa kan jedhamu maqaadhaaf jira malee wal hubannaan hin jiru, walitti haasa'uun hin jiru, chain of command tokko jalatti deemanii waloodhaan socho'uun sun hin jiru yookiin iddoo garaagaraatti abbaadhuma dirree sana nan hooggana jedhutu waan barbaade raawwata malee sarara diriirsa hooggansa olaanaa jalatti buluudhaa fi wantoonni dhorkan baay'eetu jiru. Uummata irraa warreen saamanii qabeenya gurguddaa horatan jiru. Jarri kuni karaa nagaatiin galuu hin barbaadanii tarii gamas turuu danda'u yookiin immoo hooggansa olaanaa jalatti waamamuu yookiin immoo of sirreessuu hin barbaadanii qabeenya kanatu isaan yaachisaa wanti jedhan jiru. Gama keessaniin wal hubannoon dirree hundatti akka hoogganaa waliigalaattis dabalatee akka jaarmiyaatti jiru maal fakkaata? Maal dhugaan jiru maal fakkaata gama keessanii? Bareedaayyee wanni kun egaa dudduuba isaa shirrii riphee lolaa dadhabsiisuuf reefuu jennu sun egaa hin dadhabamu. Garuu wanni dhugaan lafarra jiru waraanni bilisummaa Oromoo gaa zoonii 8 qabaa. Zooniilee 8 qabu sana keessatti hooggana olaanaa qabaa. Qajeelfamaa fi sirna gartee tokko jalatti hiriiree waraana qabsoo gochaa jiru jechuudha. Dhaaba akkasitti qabsoo jiru malee kutaa kutatti yookaan ammoo zooniilee zoonitti humna akkasitti qabsoo gochaa jiru miti. Isa kanaaf ammoo ragaan guddaan ilaa wanni kun yeroo baay'ee haasaan akkasii ka'u kun eessaa ka'aa isa jedhu kanallee ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Haasaaleen kun dirreedhuma waraanaa keessa taa'anii dirree waraanaatti namni dhaabbatee walii isaatiin wal mormee waan akkasii dhiyeessamoo erga bakka sanarraa bahee mootummaa bira dhaqee waan sana dubbataa waan jedhu sana ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha.
Dhugaan jiru sanaa miti waraanichi akkasiin jedhu tana waraana ajaja waliigalaa jalatti qabsoo godhaa jiru sana jaalatee ofii isaatiin caasaa sana diriirfate. Caasaa sana diriirfachuu keessatti zoonii 8 diriirfate Oromiyaa kana bakka gartee roga bobbaa irra bobba'uu danda'u irratti haala tolfatee akkasitti qabsoo geggeessaa jira jechuudha. Waan namni tokko diriirfe namni tokko tolchee miti. Waan waloodhaan roga bobbaa irra socho'uu dandeenyu roga bobbaa 8 hooggana zoonii roga bobbaa 8 kana sochoosuu danda'u 8 hooggana waliigalaalleen akkuma sana keeyyateeti qabsootti jira jechuudha. Kun fedhii walootiin ta'e isin jechuuf akkasitti isin taasa. Fedhii walootiin akkasii ka'e sana keessatti mormiin akka ammaan taa'ee si taasa'u kana yookaan namni biraa akkasitti taa'ee dirree irraa dubbateeru yoo dhageettee jiraatte kan hin beekuan. Yeroo baay'ee isa kan akkamitti argaa oolaanis asumatti waliin qabsoo gochaa turre na waliin wareegama barbaachisuu qabalee madaa'ee gaafa dirree kanarraa deemu wanni namni lakkaa'u hagam qabu jechuudha. Waan baay'ee haasaa jechuudha. Waan baay'ee tartiibessee haasa. Dhugaan jiru sun yoo jiraate yoo hanqinni yookaan rakkoon jiraate namni kun silaa kaleessa iddoo kanayyuu taa'ee haala sana dhiibee rakkoo sana furee fuula dura isaa jiru yookaan qabsoo sanatti fuula dura qabsoo geggeessayyuu ture. Amma warra kamiirra waan sun dhiyaata namoonni dirree kana dhufanii akkuma gudeeda garagaraati namni bahu hawaasa garagaraa keessatti dhaltee hawaasa garagaraa keessaa baanu ilaalcha garagaraa illee qabatee inni as dhufa. Ilaalcha garagaraa qabatee as dhufu sana keessatti warraaqsichaan hin cuuphamu yoo ta'e warraaqsichaan cuuphamuu iyyuu fi qabsoon gochaa jiru sun yoo sirnaan hin galinii yoo sirnaan hubannoo isaan qabaatinii fi yoo sirnaan hubannoo isaa qabaatte rakkoolee qabsoo xixiqqaa si mudatu dandamachuu dandeetta jechuun isa kana kaasa jechuudha. Ammallee nammoo gaafa qabsootti dhuftu mirqaana garagaraatiin dhufa. Mirqaana garagaraatu qabsootti nama fida. Haala qilleensaa garagaraa fadhaadhee namni qabsootti dhufa jechuudha. Warra haala qilleensaa garagaraa laalee dhufu, warra mirqaana garagaraatiin dirree kanatti dhufu, warra utuma haalli hin galiniif as keessa seenetu gaafa as keessaa bahu waan dhiyeessu dhabee waan akkasii fida jechuudha. Hooggana tokko jalan jiru ebaluu wal dhabee gaala ebaluu jedhamutu akkas na tolchee nama ganda akkasii Gujii tokko akkas na tolchee nama Booranaa tokko akkas na tolchee nama Walloo tokko akkas na tolchee jedhee dubbata jechuudha. Waan biraa waan inni haasa'ee namni irraa fudhatu kun jirredha. Isa kana kan tolchu ammoo dabballee mootummaati. Warra inni itti dhaqetu humni biraa akka gara kana humni abdii kutachiisu si hadheessu dhaloonni kun akka gara hidhannoo kanatti hin dabalamne dhaaba kana balaaleffatu kana gochuuf jecha waan sana itti dhiyeessa. Chaalenjiin lafa kanatti nu mudate reefu gara olitti na gaafatte akkas ture jedhee sii kaase sanaa wal fakkaata jechuun kun. Dhufee maal godhu nama dhuunfaa yookaan nama tokko maqama kaasanii jaalee baluutu nu dhiibee akkas na tolchee qabsoo keessaa bahe malee qabsoon gaarii turee siin jedha. Jaalee baluutu dhiibee achi keessaa baasa yoo ta'e jaalee baluutu qabee as fide qarallee jettee yoo ilaalte si dhiba. Beeki nuti mirga daangaan qabnu tokko qabna. Mirga daangaan qabne jechuun kiyya waan kaayyoon narraa barbaadu naamusa loltummaan irraa barbaadu kamiyyuu yoo guuttadhee argame namnumti maqaan jedhamu jiru bilisummaa akkasii qaba. Uummata bilisummaa hin qabne sana bilisummaa akka inni argatuuf lolu jirarraa kaasee bilisummaa qaba. Beeki bakka jiru kanatti daaraarra buluu kiyyalnaanii beelaalee waan xixiqqaa garagara namootatu ilaalu bilisummaa sammuu qaba. Abbaan fedhe gara fedhetti akeekuu na ajaju jechuudha. Hayyuutu na ajaja, akeekatu na ajaja, naamusa loltummaa sanatu na ajaja. Ajajni ammoo sirna waan ta'eef nurra jira. Irra caalaa namni kaayyoodhaan bobbaanee galla nuti. Mee waaqisitti agarsiisu. Nama mindaan qabne, nama mindaan hin kennamneef, nama uffata ati baatiidhaan ittiin jijjiirre, nama kophee baatiidhaan ati ittiin jijjiirre, otoo namni garagaraa jiraatee hubannaan jiraachuu baatee guyyaa takkaa lama waliin bula jettee yaaddaate guyyaa tokkoyyuu waliin hin bulu jechuun muka kana keessa. Hubannaa bal'aa qabaa beelli sitti hin dhaga'amu. Deebiin sitti hin dhaga'amu. Rakkoon sitti hin dhaga'amu. Rakkoon isa dura jirtu gabrummaa qofa sanatti fuula deeffatu wajjin hojjetaa jechuudha. Kanaaf yaadi ta'u kun yaada warra kufeeti. Asitti kufee kufaatii sana dandamachuuf jecha xureessuu barbaada. Kanaaf yaadi haala akkasii kanatti ta'uu hooggana waloo qabanii ganduma ganda keessa jiranii jedhu suni
yaada warra kufeeti malee hoggana waloo qabna, akeeka waloo qabna. Hoggana waloo qabaachuu qofa miti, nuti akeeka waloo iyyuu qabna jechuudha. Oromiyaa walaba uummata Oromoo bilisummaa fi biyya birmadummaa qabdu qabaatu barbaanna jechuudha. Waan waloo tokko humni barbaadu hoggana waloo jalatti hogganamu wanni isa dha'uu hin jiru jechuudha. Hoggana walootti quufuu wanni isa dadhabsiisullee hin jiru jechuudha. Warri akkasitti haa ta'u immoo warra kufee, warra akeeka kana keessatti tarkaanfachuu dadhabee, warra mirqaan akkaataa inni itti dhufu sanatti gaafa qabsoon galma gahuu hanqattu, qabsoon akka amma namni itti ilaalu sanatti har'uma dhukaastee akka duutu sana har'uma dhukaastee hin bilisoomne. Har'uma dhukaasnee wareegamuu dandeenya. Garuu har'uma dhukaasnee hin bilisoomne jechuudha. Isa kana beekuutu barbaachisa. Warra akkasitti waan hubanneetu diiganuma dhufanii gaafa gara impaayeraa sanatti achi dachaanii impaayera sana keessatti jiraachuuf buddeena midhaafachuuf waan gubanii beeki. Buddeena midhaafachuuf jecha waan akkasitti ololamuurraa kan hafe dhugaan jiru sana miti jechuufi fayyaa ta'e. Hayyee galatooma beekamaa dhugaatii qabsoo Oromiyaa keessa jiru baay'ee kallattii garaagaraatiin kaasnee haasa'aatiidha kan turre. Kabajamtoota daawwattoota hordoftoota Kuush Miidiyaa Neetwoork keessummaan keenya addaa har'aa hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa kan ta'an Jaalsabaa'if Galgooti. Jaalsabaa'if mee gara biyyaattiin isin dabarsaa akka hoogganaa tokkootti siyaasa biyyattii akkamitti ilaalta? Haala siyaasni biyyattiin yeroo ammaatti deemaa jirtu yookiin immoo biyyattiin siyaasa akkamii keessa jirti, raafama akkamii keessa jirti yookiin tasgabbii akkamii keessa jirti? Haala kamiin hubannoo qabdu waan kana meenuu kaasa? Gaarii haala siyaasa amma biyyi kun keessa jirtu kana laaluu fi daandii biyyi kun keessa dhufte sanallee laaluu nama gaafata. Biyyi kun gaafa 18 duwwaa irraayyuu as yoo laalle bu'uura ijaaramuu impaayera Itoophiyaa. Akkaataan impaayerri kun itti ijaarame dogoggoraa wanni jennuu fi haala inni irratti hundaa'ee biyyi kun ijaarametu haala fedhii uummata tokkoo sabu, haala gartee mirga uummata tokkoo miidhu, haala diinagdee uummata tokkoo eenyummaa saba tokkoo miidhuun ijaarame biyyi kun. Biyya tokko, amantii tokko, aadaa tokko, afaan tokko, saba tokko waan jedhu sun jechuudha. Ijaaramni sun achirraa dhufe biyyi tokko saba aadaa fi safuu garaagaraa qabu. Saba aadaa akkasuma safuu afaan garaagaraa qabu walitti ijaartee bulchuuf yookaan bulchiinsa tokko jalatti deebisuudhaaf fedhiin isaa baay'ee murteessaadha jechuudha. Fedhiin isaa baay'ee murteessa. Yoo uummata akkasii kana bakka tokkotti fiddee bulchuu fi humna fayyadamta ta'e mormiin har'aa kun achirraa diriirfatee dhufe waan jedhu sana akka hubatamuuf isa kana kaasna. Bifa sanaan impaayerri kun ijaarame jalqabayyuu jechuudha. Haayile Sillaasee Miniliikii maali yoo akkasitti iyyuu achi ollaalle darbiin taga dhufe gartee sooshaalizimii labsee wanni cufti waraana irratti kufuun suni gartee jechuun sirni waraanaa suni isa keessatti deemuun suni waan gartee gaafiin sabni suni biyya kana keessatti qabaachaa ture akka addaatti Oromoon qabaachaa ture suni parsantii 5 waan gartee irraa sharafee fi hin qabaanne jechuudha. Qabaachaa illee hin turre dhufaatii dogoggoraa akkasii sana qaba biyyi kun. Achi asii federaalizimii sobaattu dhufe wayyaanee faana jechuudha. Illeen waan keessa ture 1-2-3 jechuun gartee nan barbaachisu haalota ulfaataa ture jechuudha. Oromoodhuma kana gartee ittiin biyya kana qabachuu iyyuu miti. Ittiin isumayyuu eenyummaa isaa wallaalchisuu irratti hojjetamaa ture bal'aa ture jechuudha. Jalqaba beeki 18 duwwaa machisii kaase suni Oromoon eenyummaa isaa tikfachuuf jecha lolaa ture. Seenaan akkas jedha jechuudha. Seenaan akkas jedha. Eenyummaa isaa tikfachuu gaafa jedhu aadaa qabu, afaan qabu, amantaa qabu, biyya qabu sana tikfachuuf jecha eboof gaachinaan aarsaan inni kafalee diidaa jira jechuudha. Lolee fa'aa calanqoo fudhachuu dandeenya jechuudha. Wanni sun eenyummaa isaa tikfachuuf wareegama Oromoon kafalaa turedha jechuudha. Lola eenyummaa isaa kabachiifachuuf lolaa ture asitti ammoo eenyummaa isaa kabachiifachuuf lolaa turuu sana keessatti waaltummaan yookaan ammoo tokkummaan inni ittiin waan sana gartee dura dhaabbachuuf godhaa ture faffaca'uu irraa guututti ajilbiifate sirnicha jalatti kufe sirnan fudhanne garuu mormaa ture. Sirna sana akkuma jedhamu mootummaa dhufaa darbatti mormaa as ga'e.
Yoo dhufnee isa amma keessa jirru kana ilaalle sirni amma jiru sirnuma wayyaanee sanatti Abiyyiin faani jijjiiramanii irra jiranii sirni sun hin jijjiiramne sirna PP jechuun dandeenyu sirni kun sirnuma gartee wayyaanee sana jijjiirama hoogganuu jirraa jedhan sana sirna kana harkaa qabu jarrilleeni wamaa fooyyeen jijjiiramni hin jiru maaltu jira amma federaalizimii soba ta'e tokkotu jira gaafiin Oromoo gaafii federaalizimii gaafii maaliiti waan jedhu sanaa fi isa kana kaasaan jiru jechuudha rakkooma biyya kana keessa jiru haala siyaasaa biyya kana akkamitti ilaalta waan jetteef isa kana kaasuutti jira. Oromoon gaafii eenyummaa isaatti fudhachuuf lolaa ture eenyummaa deeffachuufis qabsotti ture keessatti dhufee amma sadarkaa itti mootummaa Oromootu biyya kana bulchuutti jira jedhu keessa seene mootummaa Oromootu biyya kana bulchuutti jira jedhu keessatti qabsoo jira ammallee gaafiin isaa akkuma kaasneeyyuu gaafii abbaa biyyummaati. Gaafii bilisummaati, gaafii walabummaati, gaafii bilisummaaf gaafii walabummaa sana daandii gaafachuu qabu kamiiniyyuu gaafatee gara qawweetti seene qawween hagammayyuutti deemuutti jira jechuudha. Amma laalee sochiin reefuu jedhe suni jijjiiramaa dhufee mootummaa Oromootu biyya bulchaa jira jedhu gartee OPDO harka seenee kun federaalizimii sobaa sanayyuu bira darbee akkaataan biyyi jalqaba ijaarame biyya takka aadaa takka amantaa takka afaan tokko jedhee ka'umsa biyyi kun ittiin ijaaramte suni aga dhufee gaafa wayyaaneen biyya kana bulchaa turteetti wanni ture maaliidha olaantummaan sabii aangoo qabu sun qabaachaa turetu jira biyya kana keessatti olaantummaa sabii aangoo biyya sanaa qabate qabaachaa turetu ture olaantummaa sabii aangoo biyya sana keessatti qabaachaa ture qabu sun ammoo Saboonni biraanii mootummaan sun keessan dhalatiin mootummaa sanatti akkan quufne waan tattaasisuu qaba. Warra akka Oromoo gaafii bu'uuraa kaleessa qabuyyuu otoo hin ta'in warri iyyuu jechuudha. Akka gaafilee garaagaraa achi keessa gaafatan taasisaa jechuudha. Aangoon murna tokko yaamamu murna tokko fakkaachuun sun jechuudha. Amma dhufee haalli biyya kana keessatti mul'achaa jiru biyya jalqaba saba tokko irratti ijaaramte afaan aadaa tokkotti ijaaramte suni dhufee murna tokko jalatti ijaaramu murna tokko fakkaachuu saba tokko fakkaachuutti ijaaramaa turte suni amma immoo inni kun dhufee dhuunfatti gale biyya kana keessatti dhuunfaa gaafa jedhu namoonni fedhii wal fakkaataa qaban Oromoo haa ta'u Amaaraa haa ta'u Tigiree haa ta'u Walaayittaa haa ta'u Affaar Sumaalee haa ta'u warra fedhii wal fakkaataa qaban dantaa sabaa hin qabne dantaa sabaa dantaa biyyaa biyyi kuftee moo jiraatte warra dantaa hin qabne warra akkasii harkatti kufe biyyi dhufee jechuudha. Maqaa sabaa irraa yoo naanna'ee dhufe nama dhuunfaa warra dantaadhaan wal ijaare. Kayoo dantaan kiyya naa guutame dantaa sabaati jedhu jechuudha. Yoo dantaan kiyya naa guutame daa'imni kiyya maal abbaa isaati jedhu jechuudha. Yoo dantaan isaa yoo guutame ilma isaatiiyyuu kan hin yaadne. Warra akkasii murna akkasii harkatti kufe biyyi kun. Biyyi kun dhufee murna akkasii harkatti kufuun ammoo gaafii impaayera Itoophiyaa keessatti Oromoon kaleessa qabaachaa ture suni saboonni biraalleen akka qabaatan taasise. Saboonni biraa biyya kana keessa jiranii akka gaafii qabaatan mootummatti akka hin quufne gaafiin bilbiltuun akka kaatu ta'e. Gaafiin bilbiltuun akka kaatuuyyuu miti riphee lolaan dhalachuutti dhufe. Riphee lolaan dhalachuuyyuu miti sadarkaa yaaddessaa irra akka ga'u ta'e. Waan amma argaa jirru kanatu dhadhalate. Wanni amma argaa jirru dhadhalate kuni dhufaatii biyya kana ijaarsi isaa dogoggora ta'uu fi mootummaan dhufaa darbu kun jijjiiramaa dhufu dhufee gaafa bilisiginnaa kana bira ga'u. Inumayyuu warra dantaa dhuunfaan of ijaarutti gaafa deebi'u sabni impaayera Itoophiyaa keessa jiru cufti akka gaafii mirgaa gaafatu ta'e. Haalli siyaasa biyya kanaa maal ta'eera? Akkamiin laalteettu haalli siyaasa biyya kanaa kuni haala gartee jaarsa reefuu jedhu dantaa dhuunfaa dantaa sabaa maal na iddoo keessa seeneera. Yoo amma laalii atti baay'ee siinqiiba jechuudha waan biyya kana keessa deemaa jiru yoo laalte. Daandiilee amma koriidarii jedhanii ijaaranii namoonni irratti sirbaa oolu guyyaa guyyatti daawwachaa oolan kana yoo laalte maallaqni itti bahe diqqaa miti. Achi yoo gadi buute haalli hawaasni kun keessa jiru si maraacha.
haalli hawaasni kun keessa jiru si maraacha. Jechuun baay'ee si dhiba jechuudha. Daandiilee sana midhaasuuf ammoo qotee bulaa meeqatu lafa sanarraa buqqa'ee illee jette waan si maraachu. Namni beeku ifaa qabee du'e hedduutu jira. Ifama qabee jechuun kaasaan hin kafalamuu fi daandiidha jedhanii manarraa buqqisanii nama mana irra jisaniif ajjeesaniitu jira Shaashamannee kanatti. Dhibbaa mana keessaan ajjeesaa jedhee mana irra jireeffaatu jira. Dhugaati inni akkasii sun hagan qabu waan odeeffadhee sitti muu jira kana. Uummata akkatti du'uun kun maalla dhibdee humna gartee shikkaama beeki jechuun walitti qabama duuriyyee wayii fakkaata jechuudha. Amma bakka sana daandii sana midhaasu yoo uummanni kuufe sila. Pirojektii garaagaraa kana midhaasitee daawwannaa fi turistiif midhaasuun kan kee yoo uummanni kuufe yoo uummanni jireenyi uummata irraa hafe sila. Lafa sana buqqisee jirraa rakkoon qabu. Lafarraa buqqiste sanaaf yoo uummataaf caalmaa waan irraa buqqa'ee sana kafalteef jechuudha. Mootummaan badhaadhina jechuun silaa badhaadhina jechuun akkasumas haala akkasii suniin biyya kanatti mormiin baay'ateera. Gaafiin baay'ateera mootummaa kanatti haalli amma mul'atu ka'umsa ijaaramuun biyya kanaa dogoggora ta'uurraa kaasee mootummaan dhufaa darbulleen dogoggora sanarraa barachuu hanqachuu isaatii fi gaafii uummanni biyya sana keessatti qabu sana karaa uummanni gaafatu sanaan deebii kennuu caala uummatatti morkachuu faallaa uummataa deemuu fi dantaa dhuunfaa irratti hirkachuun isaanii suni waan amma jedhu kanaa fi karaa abbanee mormii babal'isee jira. Mormiin babal'atee jiru kun ammoo mormii mootummaa kana gartee karaa silaa gaafachuu malaniin gaafatamee deebii argachuu dhabe sana gara deebii itti godhuu fi mootummaa sana akka micciiruutti deemuutti jira. Sanaaf haala kana ga'anii siyaasni biyya kana keessa jiru siyaasa dhuunfaa ta'ee jira. Siyaasa garaa ofii guddifachuu ta'ee jira. Siyaasa gartee dantaa ofii tiffachuu ta'ee jira. Inni kun ammoo mormitoota baay'isee falmaa baay'isee qaxxaamota baay'isee jira waan jedhu sana gartee kaasuu fi Ayyee galatooma kanaan wal qabatee egaa akkuma amma kaastanii rakkoo bu'uura ijaarama biyyattiitiin wal qabatee dhufetu lafarra gangalachaa dhufee hanga yoonaa ga'e amma ammoo kallattii garaagaraatiin Oromoon waggaa 50 qabsaa'aa ture ammas saboonni biroo immoo akka haaraatti inumaahuu gochisuun akka haaraatti daangaa dabarraan gara birootiinis qabsaa'onni saba biroo dhalatanii jiru. Amma biyyattiin raafama akkasii keessa jirti hunduu harka mootummaa kanaa micciiruudhaaf gama danda'e hundaan deemaa kan jiru ta'uudha kan naa kaaste. Kanaan wal qabatee mootummaan komii tokko kaasa waraana bilisummaa Oromootiin wal qabatee hawaasa gidduuttis iddoon hariiroon saboota biroo wajjin waraanni bilisummaa Oromoo raawwatatu yookiin tolfatu komii yeroo kaasuus yeroo gammachuu uumuus inuma argina. Akka addaatti garuu wanti isin kaasuu barbaade warreen sabaaf sablammoota biroo keessaa ba'anii qabsoo geessaa turan keessattuu qaama faannoo jedhamanii fi TPLF faana kanaan dura yeroo isaa waraanarra turan hariiroon wal hubannoo akka mallatteeffamee ture quban qaba. Gama faannoo kana wajjin hariiroon waraanni bilisummaa Oromoo qabu maalidha? Uummanni Oromoo iddoo kanatti madaawwan kanaan dura turaniin wal qabatee sodaa akkasumas haala garaagaraatiin shakkii qaba waan ta'eef seenessa garaagaraatiis keessa jira waan ta'eef hariiroon waraanni bilisummaa Oromoo gaba kanaan qabu maal fakkaata? Hooggansa waraanaa wajjinis hariiroo tokko irratti yookiin immoo caasaa tokko irratti socho'aa jirra yookiin immoo gama tokkoon waluma quba qabnaa jecha jedhu naa kaasteerta waan ta'eef akka waliigalaatti hariiroon saboota biroo wajjin qabdan maal fakkaata? Akka addaatti faannoo wajjin waraanni bilisummaa Oromoo hariiroon inni qabu maal fakkaata dirree irratti? Gaarii wanni hubatamuu qabu wanni jalqabaa waraanni biyya kana keessatti deemsifamaa jiru waraana bilisummaa Oromoo dabalatee humna lamaan irree qaqqabamu mul'atutu jira. Humni lamaan irree qabamu mul'atu kun akkuma reefuu iyyuu kaase sochiin humna kana dhalche kun waan amma reefuu kakkaate sanaan wal qabata. Waan amma kaase sanaan iyyuu wal qabatu iyyuu malee gaafii bu'uuraa kaleessa Oromoon qabaachaa ture. Gaafii kaleessa bu'uuratti Oromoon qabaachaa turee fi gaafiin har'a warri reef dhalate qabaachaa jiruu fi qabaachaa turelleen walirraa addaa jechuudha. Walirraa addaa. Haa ta'uuti
fakkeenyuma tokko fudhanna namni tokko yoo wal lole nama wal lole tokko fakkeenyaaf aniifati yoo walitti buune yoo wal lola anaafati qabnu sana gidduutti namni biraa tokko kakaleessa siin wal lola qabu tokko yoo dhufe jechuun anaafatitu wal dhabee jira wal loluutu jira namni biraalleen kasii wal dhaba qabutu jira. Namni siin wal dhaba qabu suni carraa gurtee anaafati wal dhabaa jirru irratti si jilbiinfachiisuuf jecha innillee humna qabu si darbata jechuudha. Innillee humna qabu si darbata jechuudha. Wanni kaleessa TPLF waliin ture adda faannoo waliin ture jedhamullee waan akkasiiti. Waliigaltee waraanaa waan jedhamutu jira. Waliigaltee waraanaa jechuun mootummaan Itoophiyaa kun sirrii miti jennee lolaa turre kaleessa iyyuu akkuma kaase sana jechuudha. Mootummaan nurratti wal jijjiiraa ture. Haayile Sillaasees waggaa 2-3 haa ta'uu dhaqqabeera baa'oon achiyaasii mootummaa kana guutuu keessa jira. Mootummaa kana guutuu keessa qabsoo godhaa dhufne. Nu warra sirna Itoophiyaa kana mormaa jiru qarayyuu. Duubaan dhufee warra sirna sana mormee warra dudduubaan dhufee sirna kana morme sirna kana mormuun kee sirrii miti jennee akkatti dura dhaabbannuutu hin jiru jechuudha. Sirna kana mormuun kee sirrii miti sirna kana mormuun qabdu jennee dura dhaabbannu jechuudha. Sirna kana mormuun kan kee sirriidhaa jennee irratti walii galuun goma jiraati. Maaliif jennaan qaleessa iyyuu akkuma jedhe sirna kana bu'uura irraayyuu mormaa turre inni hadda waan mormuu waan fedhe iyyuu haa qabaatu. Argiteekta? Waan mormuuf waan dhibee qabaachuu mala jechuudha. Garuu sirna kana mormaa jira dhakaatti darbuutti jira. Dhakaatti darbu sana itti jabeessiitti darbii jechuuniini waanuma nama lolarra jiru jechuudha. Waanuma nama sochii waraanaa yookaan sochii lolaa keessa jiru waan gargaarsa taatuuf tokko ofirraan qolatu yookaan dhiisii waan sana hin jedhuun jechuudha. Haalli jiru akkasi. Haalli jiru yoo akkas taate seenessa jiru fakkeenyaaf Oromoon seenaa gartee Minilik irraa kaasee Haayile Sillaasee maqaa dhodhoofnu kana keessatti godaannisni inni qabu guddaa jechuudha. Godaannisa guddaa qaba. Akkasumas TPLF irrattis godaannisa qaba Oromoon. Godaannisni Oromoon qabu suni gaafa gartee har'a dhakaa nama ajjeesaa jiru nama miidhaa jiru irratti darbatamaa jiru suni kaleessayyuu godaannisa narraa qabdaati. Nama na ajjeesaa jiru sana narraan gargaariin hin jedhamu jechuudha. Nama sana sirraa gargaareeyyuu waan humna isaa sana baatee borummoo ati godaannisa inni si godhe sana waliin haasa'uu fi gaafachuullee dandeetta. Wanni kun waan waraanaati jechuudha. Waan waraanaa lola waraanaa geggeeffamaa jiru keessatti gargaarsa waraanaa dhimma isaa nutu dhaqiinaa loli jedhee nu gargaara. Isatu dhaqiinaa loli jedhee an gargaarame jechuudha. Dhimma kenna lolla nu hin cufti. Dhimma kenna lollu keessatti ammoo gaarii jirtatti jabaadhu waliin jechuu waan jirtaati. Garuu akkas jechuun waraanni bilisummaa Oromoo gaafii bu'uuraa uummata Oromoo irratti Tigree faana haasa'aa miti. Gaafii bu'uuraa uummata Oromoo irratti faannoo faana haasa'aa miti jechuudha. Gaafii bu'uuraa gaafa jennu bilisummaa walabummaa Oromoon barbaadu sanarratti Tigree faana murteeffataa miti, Amaara faana murteeffataa miti, Amaara faana haasataa yookaan Tigree faana haasataa miti. Yookaan ammoo humna Tigree faana yookaan Amaara faana yookaan humna Affaar keessaa Sumaalee keessaa qabsoo godhu waliin murteessa otoo hin ta'in hardhatti diina waloo nama dura dhaabbate sanatti dhufee nama dhaqee darbu ni deeggara jechuu argitee wanni jiru. Diina waloo kenna sanarratti qaamni dhakaa darbu kamiyyuu naaf firaa. Firri diinni diina keetii fira keetii waan jedhu kana. Sanaafi haalli jiru haala akkasii suni. Komii mootummaan kaasuuf ammoo mootummaan maal waan ta'eef waraanni bilisummaa Oromoo Tigree waliin na lola jedhee na komata. Mootummaan maal waan ta'eef faannoo waliin goree na lolaa jedhee na komata. Waan inni irratti na jajatuyyuu hin jiraa qara. Umarra na jajatuyyuu hin qabu. Bakka itti na faarsu hin qabu mootummaan kun inuma na komata bakka itti isa faarsu hin qabu inuma isa komadha jechuudha. Inuma isa komadha. Firri garuu komii mootummaan akkasitti dhiyeessu. Amma mootummaan kun mootummaa Oromooti ofiin jedha argiteerta. Mootummaa Oromooti warri gara kaabaatii lolaa jiru kun of ijaaree Oromoo balleessuu dhufuuf jira. Aangoo Oromoo harka seente Oromoo harkaa baasuu barbaadaadha jechuudha. Soogiddaan ija dhiqattee akkasitti deeggarsa barbaada uummata kanarra.
deeggarsa akkasitti uummata irraa barbaada jechuudha. Uummanni fayyaalessi akka gartee haasaa isii kana fuudhee maaloo ijoolleen kun akkamitti diina kaleessa akkas nu godhe sana itti mootummaa kana ilaalan gara kana godhanii isaanii lolaniifaa siin jedha. Lolli kenna lola saba waliin qabnuu miti kaleessa dheengaddalle kaasaa turre jechuudha. Lola saba waliin qabnuu miti kaleessa dheengaddalle sirna sana qaamni ijaare amaarayyuu haa ta'u amaaratu nu balleessee jennee isaan waliin lola hin qabnu jechuudha. Mallasaan impaayera Itoophiyaa hoogganaa ture miidhaa Oromoo irratti geggeessee Tigireetu na miidhe jedhee Oromoon Tigiree irraa aarii addaan qabu jechuudha. Sirna sana keessatti ajjeefamaa ture Oromoon. Sirna sana keessatti du'aa ture kaleessa Oromoon. Sirna sana waliin wal dhaba qaba jechuudha. Sirna sana waliin wal dhaba qaba. Qaama sirna sana dhufee mormu jinni illee yoo ta'e baga mormitee dhakaa itti jabeessii jedhaani malee narraa dhiisin jedhuun sirnichi sirrii miti jechuudha. Dhufeeyyuu dhuunfatti gale jedhe sirni kun sirna nama dhuunfaa murna gartee womaa ayyaanne wayii harka seenee jedhe jechuudha. Dhakaa warra sanarra darbatu sanarratti waltumsuu wama jiraati. Garuu waa'ee Oromoo irratti hiree Oromoo gartee alagaa biraa yookaan nama biraa waliin murteessitaa yoo ta'u hin ta'in aniifatiyyuu kophaa murteessuu hin danda'u. Ani sadarkaa qabsaatti waraanni bilisummaa Oromoo iyyuu hiree Oromoo sana murteessuu hin danda'u jechuudha. Hiree isaa Oromootu murteeffata ofii isaati. Aniifati maaliif qabsoo goona? Namni ana fakkaatuu fi namni si fakkaatu maaliif qabsoo godha yoo ka jennu ta'e haala itti Oromoon hiree sana murteeffachuu danda'u qawwee irraa kaasuu wanni nu goonu haala mijeessuutiif. Haala mijeessu uummanni kun sodaa tokko malee yaada barbaade ibsachuu akka inni danda'uuf ukkaamsaa qawwee kanarraa kaasuu fi qabsoo godhaa jirra malee hiree isaanutu murteessaa miti qabsootti jirra malee nuti qabsoo nuti itti jiru haala mijeessu Oromoon hiree isaa kana murteeffachuu afaan akka baqaffatuuf ijaan akka lafa arguuf dukkana sana keessa akka inni ba'uuf dukkana keessa jiru sana ammoo qawween itti dukkaneessani. Dukkana qawween itti dukkaneessite sana keessa qawween ifatti baasne ifatti ba'e sana keessatti hiree isaa akka sabichi murteeffatuuf qabsoo godhu jirra. Warra haala sanarratti diina lafatti dukkaneessee saba kana dhiphisee hiree sana kennuu fi dhabe sana dhakaa darbuu akkaataan itti ati dhakaa diina kanarratti hin darbin jettuun hin jiru. Komiin mootummaan nurratti dhiheessu fudhatama hin qabu. Fudhatamallee hin qabaatu. Waan jedhu sana kaasuu fi Ayyee dansaa egaa gara guula buuttiin si geessa garuu gaafii ijoo tokkoon sii qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo kanneen waraana mootummaa kana wajjin waraana keessa jiranii fi haala waraanatti adeemaa jiran kamiyyuu fuuldura dhaabbatee mootummaa kana hin lolinaa dhagaatti hin darbatinaan jedhu kallattii kamiinuu warri mootummaa kana lolu mootummaan kun sabaaf sablammoota hundaafuu hin taane waan ta'eef dura dhaabbachuu hin dandeenyu namuu rakkatee gadi bahee waan jedhu naa kaasta. Egaa haala garagaraatiin qabsoon amma isin gaggeessaa jirtan kunii fi saboonni biroo warreen seenessa addaa Oromoo waliin qabanii fi ammayyuu gaafuma qabsoo gaggeessaa jiran irratti maqaa Oromoo haala hin taanee fi akka hin taanetti kaasanii qabsoo gaggeessaa jiran kuni walumaa galatti iddoon seentariin yookiin immoo handhuurri siyaasaa Oromiyaadhuma keessa Finfinneedha. Jarri kuni mootummaa kana waloodhanis haa ta'u kallattii garaagaraatiin hunduu waan danda'etti darbatee aangorraa yoo kaase gara giddu galeessaatti yoo dhufe dantaa Oromoo tiksuu irratti jara kana wajjin walitti bu'iinsi hin dhalatu haalli walfakkaataan kanaan dura ture sun deebi'ee hin dhufu haalli walfakkaataan waraansi amma mootummaa wajjin gaggeessaa jirtan kuni qaamolee amma dhagaa itti darbatanii booda dubbachuu dandeenya jettan kana wajjin uumamuu danda'u maal fakkaata gara fuula duraatti kana dantaa Oromoo tiksuu daangaa Oromiyaa tiksuu fi waan Oromoon barbaadu sana Oromoo gonfachiisuudhaaf mootummaan kun iyyoo egaachirraa ka'e wanti isin gochuudhaaf qophii qabdan maal fakkaataa jechuun barbaada. Gaarii ayyee fayyaa ta'e gaafii haala biyya kana keessatti deemaa jiru gara oliitiif hinnee dhufne keessatti sochiin gama kaaba biyyattii jiru yoo dhiibatee gara handhuura biyyattii kana gara Finfinneetti ka ol siqu ta'ee waraana bilisummaa Oromoo faana waliigaltee waraanaa sun akkuma jirutti ta'ee gaafa gara kanatti dhiyaatee gara biyya Oromiyaa kanatti dhufe faa rakkoo uumuu hin danda'u walitti bu'iinsi faa dhalatinna haala durii ture faa waliin waan jedhu suni gabaabsee magartee kaasa. Ilaa wanni beekamuu qabu rakkoon
Seenessi kaleessa ture akkuma jirutti ta'ee seenessa kaleessa ture sanaaf jecha akkaataan itti sabni Oromoo yookaan nutiin qabsaa'onni qabsoo bilisummaatti jirru kuni warra saboota keessaa bahan sana bakka bu'anii maqaa yookaan carraa mootummaa argatanii miidhaa garaagaraa saba kanarraan gahaa turan sana hardhayyuu miidhaa gartee warri carraa mootummaa ta'uu argatee Oromoo miidhaalee garaagaraa irraan gahaa ture suni walii gala akka sabaatti shakkii olaanaa irraa qabaachuu fi ilaalcha hammeenyaa qabaachuu sadarkaa qabsoo bilisummaa irra jiru keessatti akkuma gara gubbaatti kaasneef yeroo garaagaraa illee kaasnu qabsoo bifa sana jibba sabaa of keessaa qabu gaggeessaa hin jirru. Qabsoon keenya ijoonii fi kaleessa hagadhaatti jirru sirna gartee jalatti mootummaan dhufe kamiiyyuu maqaa sabaa ta'uu godhatee Oromoo miidhaanii ture sana Oromoo irraa buqqaasuudha. Har'a immoo warri gartee sabootuma kaleessa seenessa hamaa akkasii sana qabaachaa turre maqaa gartee mootummaan achi keessa carraa mootummaa argate uummata kana miidhanii seenessi ulfaataanii uummata kana lamaan gidduutti jiraatu sun keessaa warri qabsaatanii gadi bahan kun lola geggeessaa jiran kanaan gartee akka olittuu kaasnee dhakaa nama si darbataa jiru irratti nama dhakaa darbuu lakkitti hin darbin hin jennu jenne suni yoo dhufee gara dantaa saba sharafutti ka dhufu ta'e yookaan dantaa Oromoo ka tuquutti waan dhufu taate akkamtu maaltu dhaltinna jedhu suni nuti waraanni bilisummaa Oromoo eenyuyyuu yoo taate nama dantaa Oromoo sharafu alagaa ta'uu fira Oromoo kaleessas dura dhaabbachaa turre har'as dura dhaabbanna jechuun kun waan wal nama gaafachiisu miti bakka dantaan sabaatti tuqamutti garuu rakkoonni dhalatamoon dhalatu gaafii jettee na gaafattee fi rakkoonni dhalataalle jechuu hin danda'u rakkoonni dhalatus jechuu hin danda'u maaliif jennaan deemsa jechuu wanni kun deemsa sana keessatti rakkoon yoo dhalate rakkoo dhalatu sana mana gochuu irratti ga'umsi oboon qabu olaanaadha jechuudha. Ga'umsa olaanaa qaba qophiillee olaanaa qaba rakkoon otoo dhufee lolli kun gara biyyattiitti dhufee sadarkaa mootummaa sana buqqisuu irra yoo gahe akkam ta'inna laata wanna jedhu sanaa fi ga'umsa itti qabna haala sana to'achuu ni dandeenya garuu amma rakkoonni dhalata lakkiin dhalatu waan hin jenneefi adeemsa jechuun wanni kun rakkoon dhalachuu mala dhiisuu danda'a gaafa dhalate ammoo yoo ka dhalatu ta'es to'achuu dandeenya yoo dhalachuu baatellee rakkoo iyyuu miti jechuun sanaafi isa kana haala kanaan yoo si ibse inumtaati fayyaa ta'e. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo godina kibba bahaa Oromiyaadha jaarsabaaf galgoo yaada bal'aa nu qooddan egaa akkuma amma jedhe. Amma gaafiiwwan hanga ammaatti kaasne irratti marii hanga ammaatti gaggeessine irratti yaada hafe yookiin immoo uummata kiyyatti kana dhaammachuu barbaada jettanii yoo qabaattanii haala neetworkii keessanii sana nu badhaa uummanni keenyas yaadni gidduu gidduutti dancisu yoo jiraate nu of galcha jenna. Yaada keessan nu qoodaan siniin jedha yaada dhaamsaa xumura. Tole fayyaa ta'e galatoomi atisii. Neetworkiin kiyya gaa yoo sagalee kiyya siin geetti ta'e dhaamsi ani qabu gara olii irraa haga gaditti bal'inaan egaa waa kaasaa turre. Gartee dhaamsi ani qabu haala gartee biyya kana keessatti deemaa jiru reefuu kakkaasaa turre kun akka addaatti waan uummata kanatti dhaammannu bal'aa qaba. Sababni isaa uummanni gabrummaa jala jiru sanarratti carraa warra qawween gabrummaa sanarraa falmatu yookaan irraa lolu qabaachuun carraa olaanaadha. Carraa olaanaa sana keessatti ammoo taa'aniima warra qawween irraa lolaa jiru sana eeguu dhageeffachuu fi yeroo waanurraa eeguu irratti gubuun suni barbaachisaa miti. Akka addaatti ammoo haalli amma keessa jirru kuni baay'ee yerootti Oromoo waan qabuun nu cina dhaabbachuu fi akkasumallee ammoo yeroo kamuu caala of qopheessuu qabudha jechuudha yeroon kun. Haalota ammaa akka reefuu kaasnee seenessa garaagaraa waan hedduu fi otoo haalli akkasii dhalate hoo waan jennee amma akka yaaddootti yookaan akka wanniitti ati naa kaaste sun cufaa fi qophiin sabni qabu baay'ee murteessaadha jechuudha. Qophiin ummatichi sun qabu, qophiin Oromoon qabu
Akkasumallee ammoo humni Oromoon qabu, dammaqni Oromoon qabu baay'ee murteessaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo haala sana to'achuudhaa fi qophiilee guddaa qaba. Bilchinallee itti qabaa jennee turre. Bilchinaa fi qophii waraanni bilisummaa Oromoo qabu sana biratti qophiin sabaa baay'ee murteessaadha waan ta'eef sabichi haala deemaa jiru sana yoo carraan isaa kun gara goolabuutti dhufe goolaba sana midhaasuu irratti baay'ee of qopheessuu fi dammaqa cimaadhaan haala sana ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Hordoffiin waraana bilisummaa Oromoo waliin inni kaleessa qabu haqaraa caala daraan jabaachuu danda'uu qaba. Bakkoota qaamaan itti dhiyaatutti yeroo yeroon haala jiru itti dhiyaatee yaada wal jijjiiruu yaadarraa fudhachuu akkasumallee ammoo bakka miidiyaatti dhiyaatutti haala jiru miidiyaa jala bu'ee yeroo yeroodhaan hordofuu fi haala dhufu sanatti qophaa'uu danda'uun baay'ee barbaachisaadha waan jedhu gama uummata kiyyaatiin dhaamadha. Inni biraan ammoo Oromoon namoota hedduu qaba. Namoota hedduu qaba jechuun hayyuu qaba, beektota bal'aa qaba jechuudha. Akkuma qabsaa'ota qabu, qabsaa'ota olitti illee hayyootas qaba, beektota qaba jechuudha. Doktora Profeesara, Injiinera, namoota babbaratan bal'aa qaba jechuudha. Namoota babbaratan bal'aa inni qabu kun kallattiilee garaagaraatiin hayyoonni Oromoon kallattii garaagaraatiin qabu kan mootummaa kanarratti dhakaa darbuu fi mormii mootummaa kanarraa qabu sun gaaddisa tokko jalatti walitti dhufu. Gaaddisa tokko jalatti walitti dhufuun sun mul'ateera jechuudha. Dhiyeenya arginee jirra. Haalli sun jabaachuu danda'uu qaba sirnaan jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti ijaarsi keessoo sabichi qabu gama hayyootaatiin jabaachuu danda'uu qaba. Akka sadarkaa dirree lolaatti hadha waraanni kun hooggana tokko jalatti zoonii 8 keessatti jabaatee lolee lolchiisee boojee irraa hiikaa jiru sana sadarkaa hayyuu saba kanaattis irree akkasii qabaachuu danda'uu qaba jechuudha hayyuun kun. Irree qabaachuu kan danda'u hayyuun beekumsa qabuun kophaa isaa miidiyaa tokkorraa bahee haasa'u, yuutuubii dhuunfaa tokkorraa haasa'u, karuma barbaadeen iyyuu jechuudha. Dhakaa darbachuun kun guddoo murteessaa miti jedhee yaada jechuudha. Tokkummaan kun baay'ee murteessituudha. Iddoo tokkotti yaada walii galaa tokko irratti gaaddisa tokko jalatti walitti dhufne yaadi walii galaa qabnu gartee diida jira. Oromootu eenyummaan isaa irraa mulqame, abbaa biyyummaa isaa irraa mulqame, sabummaan isaa irraa mulqame, gabrummaa hiriyyaan qabne jalatti kufee jira sana jalaa bahuu qaba yaada jedhu irratti namni cufti walii gala waan ta'eef yaada walii galaa irratti walii galu sana jalatti gaaddisa tokkocha jalatti walitti dhufne hayyuun keenya yaada waraana bilisummaa Oromoo jabeessu tumsu gumaachuu yaada uummata Oromoo ijaaru. Yaada uummata Oromoo gabrummaa keessa gara bilisummaatti tarkaanfachiisu gumaachuu irratti gaaddisa tokko jalatti walitti kurfaa'uun, walitti gurmaa'uun, walitti ijaaramuun waloo cabsuun yeroon isaa amma waan ta'eef adeemsi jalqabe sun haa jabaatu wama jedhuuf egaa arginni gama sanaa kaleessa mul'achaa ture jijjiiramatu jira namni walitti dhufee waa waliin dhimma Oromoo irratti haasa'uun kun haala gaarii irra jira. Kuni jabaatee itti fufuu danda'uu qaba. Wal gargaartee jirbiin arba hiitiidha Oromoon haala tanaan walitti dhufeenyi keessan akka jabaatu jechuun maafi fayyaa ta'e ulfaadhu xumuree jira.